Yeroon qabnu dhumu jirra. Dhumu jirra yeroon qabnu yeroon tan. Shan amma waan ijoolleen tun afaan dhuydu qabu. Abnee akka ciciisu jirti. Abnee tattaa'u jirti ijoollee waan afaan dhuydu. Qoonqoonis beeyladaan dhumte tajirurra hin jiru. Dhumarra Ni binne xaa'oo ni binne horiin gaawwanni boruu qabnu illee nurraa dhume waan takka hin qabnu mukkama tattaa'u jirra bishaan illee waraabbachuu dadhabne. Namni horiin ni dhume. Meeqa dhume horiin kee? 10. 10 faana gahaa dhume. Hundinuu du'an? horii qoonqoo fixee harrellee qoonqoo nu duraa fixe. Horii keessaa kan du'e ni jira? Inni jira ni dhume kiyyaa'u. Abbaa meeqa dhume? Gurroon afur waraashiin qindi harreen takka. Eessa du'an? Dhumte qarruma sana dhumte gaxoofanii. Qoonqoon Magaluu fixe. dadhabdee? Wangaa'uun gargaarsa deeggarsa lammiidhaa iyyaa walillaasa deebisaa gufsiisa allamii fi tumsaa walirraa boorri isaanii hoo alamata. Wangaa'uun gargaarsa deeggarsa lammiidhaa iyyaa walillaasa deebisaa gufsiisa allamii fi tumsaa wangaa'uun gargaarsa deeggarsa lammiidhaa iyyaa walillaasa deebisaa gufsiisa. Ijoollee akka tiyyaa tannaa dhagasaanii ijoollee akka jiraa tannaa akka teessaanii uffata qaban ammas fayyadanii isin dirmaadhaa kaudaa'immanii isin dirmaadhaa kaudaa'immanii wangaa'uun gargaarsa deeggarsa lammiidhaa iyyaa walillaasa deebisaa gufsiisa. Hangarteen keessuudha hojjoomi meeshaalee tattiin taphatanii mirgiidha fakkaatti dhammaarana turni rabbi siin gargaaraa yookaan gargaartaanii rabbi siin gargaaraa yookaan gargaartaanii allamii fi tumsaa wangaa'uun gargaarsa deeggarsa lammiidhaa iyyaa walillaasa deebisaa gufsiisa. Yaa abbaa ilmaanii ni beektaa ilmootee yaa haadha ilmaanii tanchiinii buugartee roobaaf caamaa martii. Mee haala naannoo kana jiru akkam ture? Maal irraa nu ibsite? Akkamitti jirtan? Bishaanoo kan fakkaata? Bishaan ammaa waan ijoolleen tun afaan dhuydu qabu. Abnee akka ciciisu jirti. Waan takka. Abnee tattaa'u jirti ijoollee waan afaan dhuydu. Qoonqoonis beeyladaan dhumte tajirurra hin jiru. Dhumarra jirra. Yoo maka qottannaa jirtan hangam takka ga'e? Ooyiruun bira dheengaddarraa as tifetti hin jenne. Akkanuma qottanii teessi? Akkanuma qonnee teessi. Sanyii lafatti itti finnee. Duraan hangam takka maal isinii dhalti lafti? Dachiin waan baay'eetu dhalti gaa. Barbaree irraa, loowwii irraa, midhaan bishiqqoolla irraa, bishingarraa waa marta dhalti. Waa marta dhalti. Amma akkami jiraachuu jirtan? Amma gaarabbumaan nu jiraachisu jirra waan qabeenya irraa waan takka waan qabnu qabu. Takka. Horii qoonqoo fixee harrellee qoonqoo nu duraa fixe. Horii keessaa kan du'e ni jira? Inni jira ni dhume kiyyaa'u. Abbaa meeqa dhume? Gurroon afur waraashiin qindi harreen takka. Eessa du'an? Dhumte qarruma sana dhumte gaxoofanii. Qoonqoon fixe. Magaluu dadhabdee? Taanun ofideetiin ammaan tanaa asii qalloon kuftee ciifti. Rabbiin kun. Ijoollee meeqa qabdaati? 8. Abbaa manaatti bina malee 8. Eessa jira abbaan manaa? Abbaan malaa fuuli kute. Irraa ni dalagadha jeetii? Egaa ilmaanitti waa barbaadde jee kute. Sumaa ijoollee keessa jira? Inshallah rabbi sana gargaara abshira. Qoy. Imboyin umaati miti abshira. Mee haala keessa jirtan irraa maal nu ibsitan? Imboyin umaati miti yommiyee? Imboyin rabbi jira inshallah.
Hin boo'inu maati miti. Mee waan takka takka maal nu ibsita akkami haalli jiruu keessanii? Yeroo qabnu dhumu jirra. Dhumu jirra yeroo qabnu jiruun tana utaate. Wanni qabnu nurraa dhumte waan qabnu Yaa bira gale kana. Ho. Hin boo'inu inshallah maati miti. Mee ma akkaataa jiruu keessanii irraa maal nu ibsita mee? Waan ibsuun beeku walakkeen. Waan jiruun qabnu namni dhume waan jiruun qabu. Horiin qabdaati gaaf dura? As dura adeeni jira kee? Namni horiin ni dhume. Meeqa dhume horiin kee? 10. 10 faani kee haa dhume. Hundinuu du'an? Takara kon bela akka masih militu kan sebenarnya ini. Ngarreewu. Mandura wayi nyaatatti qoonqoo irratti takara kanan qabdu. Hirrakkanne duraan ka. Ini dandeessan turta. Eega. Arrammoo waan qabnu boruun milkoonne dachi deebifne shanyiin binne xaa'oon binne horiin gaawwanni boruu qabnu illee nurraa dhume waan takka hin qabnu mukkamatti taa'u jira bishaan illee waraabbachuu dadhabne. Bishaan asirraa gamta ka fagaate. Nagaa fagoodha. Harreedhaan deemtanii waraabdan. Harreen sun waaftee Haroon duutee harreen hin jirtu. Harreen qabda tureetti dura? Harree waraabbattanii bishaan duraan? Amma harreen ni jirti? Amma harreen qalloo takka malee tuunni duute. Beelumaa fite harree tanumti? Beelumaa fite waan takka hin jirtu gaa. Tallaan sun rabbuma irraa taate. Khairumaaf inshallah. Rabbiin isin gargaara rabbi jedhe. Abshiruu ummatii. Jazaakumullah. Deeggarsa lammiidhaa iyyaa walillaasa deebisaa gufsiisa allamii fintuunsaa waan qabuun gargaarsa deeggarsa lammiidhaa iyyaa walillaasa deebisaa gufsiisa ijoollee akkaatiyyaa tanna dhagasaanii ijoollee takka jira tanna akkaatessaanii uffata qaban ammas waan nyaatanii isinit dirmadhaa kaudaa'immanii isinit dirmadhaa kaudaa'immanii allamii fintuunsaa waan qabuun gargaarsa deeggarsa lammiidhaa iyyaa walillaasa deebisaa gufsiisa waan qabdan keessuudhaa addunyaa fuudhanii hojjoobii meeshaalee datti taphatanii yoo ja'an karaa naannoo buuka dhiyaatu sanatti abaar bu'e rabbiin gargaaraa asii fi hordoddee midhaaniin amma abaar kun abaar biyya tanaa qofaa miti biyya abaatii shan dura facaasan midhaan as keessa badee jira waantu as jala badee jira asuma biyyee dhihee gabareen barrabbuma baatee facaasaa lafaan gara geessan midhaan manaa ijoollee nyaata roobaas jaamaa isaanitti buutee bornuu ta'u maala har'a isaan taate eenyutu dirmaataa yoo ati jaljeettee eenyutu dirmaataa yoo ati jaljeettee allamii fintuunsaa waan qabuun gargaarsa lammiidhaa iyyaa walillaasa deebisaa gufsiisa. Manni jireenyaatu rokkootutti jira mannaana argaate hirribni naanirraa boruutti taa'immoo alama daftaara yaakule yakkiyaa afiiraan fiiraa ambaawaan nabiitee anna daftaara ambaawaan nabiitee anna daftaara allamii fintuunsaa waan qabuun gargaarsa deeggarsa lammiidhaa iyyaa walillaasa deebisaa gufsiisa. Yaa abbaa ilmaanii ni beektaa ilmootee yaa haadha ilmaanii tan cinii buugartee roobaas caamaa martii isaanitti buutee bornuu ta'uu maala har'a isaan taate eenyutu dirmaataa yoo ati jaljeettee eenyutu dirmaataaf yoo ati jaljeettee allamii fintuunsaa waan qabuun gargaarsa
Gersalam mina iya walilasa Dibisa kusisa Akadai mati Nuan marafana Latako gudane Senegal vesina Gawai didustef Ingar turakina Afoyan furate Amigan vifkana Afoyan furate Amigan vifkana Alami pintusa Tunsa wangkang gargasa Degar salam nida Iya walilasa Debisa usisa Alami pintusa wangkang gargasa Degar salam nida Iya walilasa Debisa usisa Jole akatia Tanna daga sani Jole daga kira Tanaka desani Ufata dekaban Amma soalnya tani Isini dermada Kau daimani Isini dermada Kau daimani Alami pintusa Wakau bergasa Dega salam nida Iya walilasa Debisa usisa Mangap denge sudah Aduh aku tani Ujungi neshari Tatinda batani Mikira bakati Tamarana tuni Gandara katikala tulo Kawenya kabura ni Boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hori fusi ni dabar satu re hori du e single sifne ture. Kono hori lu bunjuru khadu ade fuji hori khulla. Hori nan samne ni sun agar tonkon. Kono wari de ma juru jara khenya kana. Sifi dubartino. Dok ame isi dem kan. Kara anak tuh, Kana milan anak tulo de kan. Ispalti dabartani mo. Berada. Nawa bekerja mungkin namanya kayaknya nih juru aki angga gurguranu wanya. Masih kilometer bakadin karena kilometer di bawah kilometer ibet dia tuh belian. La fakara tu mana kayaknya itu dah. Di mana serangga ana me ga amala tun godina seperti yake la fadila kana di mana muri sani guru tele kana muri jala di mana sinki walar kata ko ta wanda ban isa kana di mana ummata hangari ku sani ko ati kasar kan wa kaban ne bu sai de mu jira Nanti kara kami itu mana kayaknya wanar kata. haram itu ne Tapi cuma mana wana kara juru war kata mana ya kara acuma itu dah kata. Itu mana itu wanda kana. Ada sekali na kuda Mereka anta member namni gaggabe amma khasugi ka buka dukana ka buka kabenya ka bulla ka takka ba tu dabe. Dana manne ba ku wa ka buzra ka buz wa ka bulimbo. amma ina fadila tan achra hadan milan asgi sani Milan magana tan awli sini famous wadiya tigana ori namma sunuma duma bila hiddu ko manna ka bitu ta gurguranne. Dimba kamala ka ega rakat we chira wala godani urgutan nagani namma suji ta ga jurto ri samu Gadem gutun amma ana tullo tira gutun hargem batu kinan azal asdo gutun magala jar makina nori reddu kala ka magala ha ori guru fasda gutun wala imde asyo ya ummata keenya waa dhufanii horii naggadachuu qofaa miti ummata bira haa dhaabbannu rakkoon arraantana asii malee bakka boru geessu hin beeynu rabbi isinirraa haa kaasu rabbi nagaa isin haa godhu nagaa ganda keessatti isin haa deebisu illee ummata dalagatuuti dalagaa teessan irratti rabbi ganda keessanitti lafa teessan irratti rabbiin roobaan nagaan rizqiidha rabbi isin haa deebisu rooba yoo hambisu taate illee rabbiin ta roobarra jabduu hedduu qaba tarra bareedduu rabbi isin haa kennu rabbi isin haa milkeessu nagaan nu ta'a. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بليين إسلاما قبجمو جالن خين ينجينو قبدني بكي أمان تنجيرو بوكي قدو جلتي يعني تيفير أسفقاني يتودا خراغالا دي مجرى أمتا ركاتيسان لالي أكي اتليني في أكي اتقال دو أدى دبين أكاد أجيتين تاتو Arka waa akka dhageettiin taatu namni dhagee fi arke waa tokko miti. Mee fakkeenyaan isiniitu amma bakki jiru tuni
akka silaa aadaa duriitti ilaa asitti bonni dhahee jira bakka amma jiru sanatti jechuudha. Haroon tuni haroo bishaaniif qotan. Amatatti aadaa biyya tanatti amma masgida Jamal Khajaan san amma dura masgida uummatatti lallabnee ijaarrisan jalatti dhiyaannee naannoo tan. Qarshii kum dhibba lama waliin qotan haroo tan dozaraa dhufee nama qotan. Wanni qotaniif durumaa'u biyya tana lafti isaanii bareedduu hawwama agarsiisu malee rakkoo bishaanii qabanii bishaan isaanii loon isaanii amataa fi amata jidduu naannawaa haroon akkana qotanii. Qotaniiti biyya haroo karaa itti meeysanii bishaan akka amma agarru tana haroo tana yoo gartan laallayyaa keessa jira. Mitira kudhanin ta'u achirraa ammaas. Mitira kudhanii ta'a. Achirraa kaasee amma hanga asiinis yaa biraan irraa bakki mana tokko keessa irratti. Mitira kudhan gafa gaati. Abbaan fedhe odoo guutamtee ilaachi guutamtee jiraatte. Abbaan fedhe bakka tara seeruun danda'u. Amas sadi roobne. Amma yeroon kun ganname yeroo haroon isaanii guutuuti amma haroo sanatti naa jaman silaa akka aadaatti. Ammoo amma gannaanii akkana. Ganna amma yeroon jirutu yeroo isaan silaa bishaan itti ol kaayyanna jedhanii qotataniif sun ammaa fi rooba rabbii hattee eeggatanii. Haroon Jamal tajenne sun gaafa san keessatti gaafa nuti jenne sun qarshii 70 warri karaa deemu kun doozarri warri kan sanii oli qota. Karaa odoo dalaganii waan tana boo masgidaa fi barbaade kun barcaa hangaranii kan qotaa jeeni je itti seenanii naa qotan je guddoo gaasun tanarra yoo rabbitti dhumee sebenee lalla. Guddoodha wanni sun hoggaan nuti dheeynu gaafi nuti dheeynu bonaa beeka. Masgidaa eebisu gaafi dheeynu. Bonaani seenuu sodaanne laa itti gadhiyaachuu sodaatta akkanatti ilaa oliititti ol dhiyaatee jira. Hoggaan fi dhiyaattee isin dhumuu dhiyaatte roobni gubbaan itti roobe bisuun akka jiraatti. Amma lafa kanaatiin turee jiran cinaaksan lafa jaan. Cinaaksanis akkana. Haroo kanaa tana qabanii wanna giddibii janii. Bakka bakkatti kanatti hoggatti qodeemti giddibii garta hoggatti qodeemti bishaan waan hin qabne jecha qotanii tuma roobni kun gamanaatti roobee hogga guute. Amata guutuu odoo irraan dhumne tuutti dhufeetuma horiin dhugee gala ganamuu dhugee maal ja'a re'een isaanii dhuyiddi huccuutti miiccatan maal ja'an hoggaanii fi bonni dhumee ganni seenee haaree guutama. Amma akkaataa biitti sun itti jirtu asumarra dhaabbatanii madaaluu danda'an. Amma midhaan amma sadii dura oomishatanis ha bishaan silaa amata biitti guutuun itti fayyadamtu akkanaa jechuudha. Midhaan akkam ta'ee jira, namni akkam ta'ee jira, loon akkam ta'ee jira, re'een akkam ta'ee jirti akkuma isin garsiifne sanii duba namni rabbiin itti tolchi bakki itti asirra rakkoo fi itti furan hin jirtu. Ati ha abbaa keetii sadaqachuu feetu, ha ummaa keetii sadaqachuu feetu, ha ilmoo rabbiirraa barbaadu. Yaa rabbii kiyya awwaaniin qabu bakka sanattiin uummata san beela san biraan ga'edhaati. Ati rakkoo tana naafuu rija'aati waan rabbii biratti dhukatanii hisaabbatan godhadhaati. Sanuu sadaqaan ammaan tana itti keessa amma taatiin jirtu bakka. Laal warra akka keenyaa halallabu kana garabuma nu raaqee bolu kanaan dura mul'ata malee ganda jiru amma kan nuti himnu kun jechuudha akkaawuntitti ergitaati. Achumaay manuma bira taa'ee kaloo feesbuuka laaquu darara godhee qarshii kun dhibba dabarse maal dabarse namni sun achi booda rabbi dabarse gaayettee itti himatta jechuudha. Rabbiin rakkoo teessirraa hafuru rabbiin beela aalii ollaa ta'e dhaloota keetirraa rabbi beelaa fi rakkoo jireenyaa rabbi isinirraa haa qabu rakkoo ta'e ta'ati qoqqob beektu sanillee rabbi isinirraa haa qabu. Mee tokko dheedee qe'een fixu baay'ee ani kophaatti jecha afarteetiin jira gogogaa jira. Bismillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jara keenya waa gurraatti manaan baate. Wanni marraa haasawamaa jiru kun waan takka filima dalaguudhaaf namni dalagaa dhabnee jireenya keenya dhiifnee deemu. Haqiiqatan wallaahi wanni kun rakkoodha. Rakkoon amma as jirtu kun duuba rakkoo beelaan nama jira. Rakkoo bishaaniin nama jira. Amma haroon nuti keessatti kun haroo silaa amma kuma najaas jiru haroo silaa ammaan tana namni bakka tana taa'u malee itti dhiyaachuu sodaatu jechuudha. Raasaasi yeroo gannaa yeroo horofaan asuma kun meetira waa xiqqoo tokko olkaa ol jaane bishaan dabru namatti dhiisu. Hikmaan isaa wallaahi akkuma fedhu dalagaa asuma kun horofaan makiinaa sosoo daddabnee jechuudha namuma kana ammallee akkamii gallaarraa yaadu. Asuma kun rabbiin akkana dheedu. Ani wanni kun laalumaaf deemu rabbii subhaanahu wa ta'ala waa'ee bishaanii yoo fudhanne bishaan amantii islaamaa keessatti
الرجال صدقة جنبي صلى الله عليه وسلم صدقة كتير من صدقة بجال صدقة بجال صدقة جبدو أكم صدقة كتير يا رادس سبحان الله لأنه جر والقمر واني بشاني جرات رفاه لفا باسني جرات باتمو مكينة بشان فيون بكا بشان بكا بشان وركز جرا أشرا ورابيو أشرا فدافي أشرا ورابيو أشرا فدافي ديمته وان هجو دلجو أنا ما نانو سومالي كذا شيء كذا راجع جاهنا نجيك ديمن والدي وجودا خلا خرر بوروني ummanni kanatti gartee mootummaan isaan makiinaa qopheesse har'a nama naqan uummataan naqanii ummanni itti dhufee itti waraabbatee deemaa jechuudha. Yoo lafa jala hin jiraanne lafa gubbaa deemee dhufuu danda'a jechuudha. Wanni namaa fidu makiinaa fida. Eela akkanaa haa gartee biyyeen jalaa dhufu kan osoo hin taane haa miikaa uwwisanii jiru. Qotanii miikaa uwwisanii achiin rootoo achiin naqanii makiinaa jala galchaniif ummata kana raachisuun harka tokko waan qaban kan gargaaraadha. Tokko rahmata rabbiiti wallaahi hagara amanni rabbi hoggaa ati fiddee itti neeyit dhugee fidhe doozara tokko amma bara ijaban hanga nuti haasoo hin akkanni fidhe inna rahmati wasi'at kulla shay rahmanni rabbi akka bal'aa ta'e asumarraa agarsiisu ilmi baafadhee bakka kana guutuu hin danda'u jechuudha. Haa ta'u garuu walirraa salphisuu jeedari maqmaasa tokko fidaa oola gidee nama beelee liqimsaa takkaatu dawaadhaa jedha. Haqoofeef ammoo liqimsuma takkaatu baadha jedhama nyaata quuftee liqimsuma takka bar booka isaa fuudha isaa fuudha amoon danda'u danda'e itti ba'a jechuudha. Kanaaf amma wal dhaqqabula liqimsaa takkatti dawaasanii wal dhaqqabula bishaanii sadaqachuu barbaadu afdalu sadaqa nyaata kan nyaachisuu barbaadu أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بالسلام كان يا نبي صلى الله عليه وسلم لا نياتا نياتشيس نما نياتشيسون نجيان جنة نما جيسون نياتا نياتشيسون تنظم وان جبتو بئسة الدجيعة جنة صلى الله عليه وسلم بروان نبيلتون هم طولال سيج إيستو سيوجي إيستي خاتو سيوجي خات ديمتو سيوجي ديم سيجي سيوجي ديم سنديف سيوجي ولمان أكبيلا هم طولي أنا أفو bintu dubbi jabduudha meena moo harka waan jiru waan jechuu barbaadnu jaartii tokko jaarsi dhugaan lolee ni beekama qabe jaar nama qabdu wallee jabduudha lafaan dhoyte beekama dhugaa lafaan dhoyte dubbiin isa dhibbee gaa jaartiin kukkutee qabu osoo irraa gahee haa ta'u gizeen taphaa tapha narraa ka'ii jee amma gizeen taphaa tapha uummata keenya amma tamma daratti jiru gurraatti laal gurraatti irraa itti jira takka durraa akkanumatti jennoo osoo hin taane durillee numa jenna har'aan tanaa agarre sun ammoo gurraatti dandamattu saree dhootii jaa wanni aanaa kana keessa callisee taa'u dandamata dhabdee callisee irraa nama waa danda'u sana namni hin jiru eenyu dandamata nama danda'utu iyya taa'uu bari yaa'ee nama ganda deebisuu nu gara dalagaa nu gooti waa beekale jedhan namni ka jirutti nu asii beekate haan dhumee ganda haan nu fira barbaada haan kuulii dalagata ilmaan lafa gannaqanii anamma waan isin hin jiru matuma keessaniif jecha ummata kanaaf illee matuma keessaniif jecha hundinuu waan dandeenyu nuti anis ta'e najjaashis obboleeyyan kiyya keessan argitan kun ijoolleen teenya badhaasaa fi eenyu gaafa isa kanuma agarra ijoolleen teenya sun wanta nu dhabneeti hawaasni keenya kun laallu garree inni gumaachii nuti godhuu dandeenyu kun akka isintti godhu jiru nutis waan dandeenyu godhu atis waan dandeessu mana keetaa dalagacha waan dandeessu waan dandeessu kun godhuun uuma dandeessu kana godhuun ceesisuu danda'a wal ceesisuu danda'uu dandeessu kanaaf bakka feete jiraatu alama kana keessa bakka feete tokkoffaa rabbii kee bira waa lammaffaa nama uummateetiif gizee hedduu lammiiti jechaa oolu san hanga bakka dhugaa yeroo kanatti sadaffaa yoo namummaa isa keessa jiraatu ati lammii kanallee ta'ee yoo feete nama feetellee ta'e namni asitti eelee kun lammii ta'e qofa
lammii adda addaa madallee ta'e yoo namatti namni waliif namaatu turre jaan kabbiisarra namaat gammadee waggaa jaan kabbiisaa gammada yoo namummaan dhugaata akkasiisan isa jiraatte ummata kanaaf waan dandeessudha waan dandeessu waan takka hanga dandeenyu haalatti waa gootanii isiniif dandeessina hedduu garaan nu badee jira waan jennu wallaalle wanni godhuu dandeenyutu tana sagalee taana dhaamsi biraa kaniin dhaammachuuf godhu artistoonni keenya warreen aktivistoota jedhanis amma aktivistoonni sooshaal miidiyaa kanarratti tiiktook irratti addunyaa tana dhukkee kaasaa jirtu akkasuma aktivistoonni feesbuuk irratti yuutuuba irratti beekamtii gurguddaa rabbi isinii kan yeroon dalagatta yeroo kanaati yeroon hawaasa keessaniif waa dalaytan yeroon itti viiwara hedduullee argachuu dandeessan waan akkanaati hatta yoo viiwara barbaaddan hawaasa keetiif dalagti rabbiin gisee garii fidee assaayimantii nama kanna assaayimantii isinii kannee jira nutillee assaayimantii isinii kannamte gama keessanitti dabarsinee jirra dalagi hawaasa keeti iyyi hawaasa keeti aanaa laallee kana qofaa miti aanaalee hedduu keessatti hawaasni keenya akkana beelee jira aanaalee hunda naannawni hatta naannawni alitti irra maal fakkaata jii qoran sa'a hanga kana hawaasa keenya qeessinnoo siin janna galatoo bareeda afixan isaan jaalatan osoo neefitti hojjenne hundi gahaal jeeti jaalatan isaan wantaniin takka ta'in gootanii achitti arge suuraa xiqqoo taatu daa'imni quraana ba'atte hundi isaanii mucaa xiqqoo tokko waraabessi ture amata yoo amata shan kana jaalee jabaate mucaan duusi quraana duusi afurii qara'u jira naan jedhee Guddaalee baay'ee xiqqishaadha mucaan sun. Beeltii aqiida nama jijjiirti. Uummanni kun hedduun isaanii namni as jiru musliima. Biyya kana keessa waan nama ajaa'ibsiisu keessatti waan itti eeggamtee ilaalti. Ammaas rakkoo reefu waa'ee bishaanii kaasisan bishaan jarkaana ta'u amma wanni namni wanni osoo dandeenye wanni nama sabbaruu dandeenye beelarrallee wanni isaan haaranii matan rakkoo bishaanii takka barana manguddoon tajaajila hin mudannee jaan. Rakkoon bishaanii jarkaana tokko asi 70 bitu jirraa jaan. Ibbahuu jenna. Amma agarsiis ibbahuu wayii ture. Ibbahuu. Jarkaana akkasitti dhibba duraan 70 fayyadamu turani amma ibbahuu wayii tokko jarkaana tokko bishaan fayyadaman anaa fi ati amma uummanni kun ni salaata bishaan itti hudhata. Bishaan itti dhuguu barbaada. Beeladaan bishaan hin malee jiraattu karaa kanarra hoggaan fi yaanusan horiilee asii ganaa huunoo aanaa xulloo hirna galchuudhaaf deemna isiniin jaanii isinitti himan kana yoo laaltan horiin kun bishaan dhabee qoonqoo dhabee karaa kanarra halkan dhiyaa bulaa waan fe'atu hin qabu miilaan uummanni kun karaa dheeraa nuti ammaan tana makiinaadhaan akkanatti lubbuu as nu geessee ammoo hunoo ganaadhaa arbaa hin geenye arbaa fi waan hedduu jirra rakkoon karaa kan nurra jirti. Amma uummanni kun miilaan karaa dheeraa kana kanatti imalee godaanee biyya gadhiisee araddoon lama mata waa takkanumaa namni keessa hin jirre itti bobbaa'ee harkan araddaa 26 akkana 24 qabna jiran san keessaa lama tasumaa hin jirtu jedhanii jiran. Wanni kun waan akkanatti laayyoon laalanii akkanatti tajaajilanii miti. Namni hundi dandeettii waan qabuun rabbi kadhachuu danda'us rabbi isaa kadhatee hawaa harkaan qabu. Yaa hawaa harkaa qabu yoo beeketti hawaa harkaa qabu ammoo uummata kana gallaate sa'aan tokkoon nyaannee garaa guuttannee waan daajechina godhu itti barbaannee baabbilee fi tuuriin ofirraa daajechina godhu jirrutti uummanni waan liqimsee takkitti beeladaaf godhuun itti barbaadu jiru sana keessatti akka daraa hin laafne wani laaftuu manaan hin baafne uummata kana jaallaallee waan jiru san oduurra harkaatu gaariidha. Harkaa sana garreet isin garsiifne jennee dhufne garree biyyee hunoo akkana jirtu. Taga nama kana nuti makiinaa gol deemnu horofaaf makiinaan kana nu deebi'u idee allayyaa nu san jecha irra rakkachaa turre asoggaa gad dhufne ammoo goggoitu akkana agarru. Uummanni kun karam deemaa booda kan jiru san uummanni kun gandarraa godaa nuuf deema. Uummanni kun akka qiidaan jijjiirre akka biyya irraa godaanne haala qabu. Yaaduma keessan gajjabeessuudhaaf amma yoo rabbi tasa kaasee uummanni kun islaam akka jirutti yoo tasa lafaa kaasee gareen takka tamaallaqa qabdu amantaa biraatti hin deemne. Raashina makiinuma akka tasaa biyya abba hodhan diriirsee dhuftee asii buufte ganda kana buutu ni kiifu mara garta gaafa gana as deebisuun beeka fitinadha hoggasan ammoo naafisiis tokko rabbiin rangaafa ummata rakkatee amantii jijjiire ati isa jirta rabbiin jechuurra arraanta nama Allah khaybaasi maalleen irra rakkisha waan namni qabuuti rabbiin maallaqa keessa rabbi si haa tursiisu rabbi si haa nyaachisu hiriyaati meeqa keessa bira deemu jira. وبالله التوفيق السلام عليكم. سوف هذه بيدة اليوم خير من دجاجة الغد جال. أرمنا قوم أخبار. اللي تكتي الراس. اللي أرنا ما تبى سنتودو. لكو هبوريان. خسيك على سرج على جان.
arrati kisoo qabdu darbaddu waan ni godhe. Kanaafuu inshallah waan takka waan jiru mijeessinaa haala jiru hundaa'u bakka itti waa kuusattanii fi boollatti waa haranis isiniif qopheessinaa shaariilee jirtu wajjin waliigaltee goone inshallah waqa waadha. Abbaan fi wal jaalee wanna jiru haa ofu nuti abbaan Miskin ya cuma mana pun dia lerabau.